Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ani maqaan koo Faarfataa Daani'el Ibbiin jedhama. Ani maqaan koo Faarfataa Iyyaasuu Galaan jedhama. Ani maqaan koo Faarfataa Daawit Taakkaleen jedhama. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani maqaan koo Muuziqeessaa Waaqshum Dhaabaan jedhama. Ani maqaan koo Faarfataa Akkasaa Dessaaleen jedhama. Ani maqaan koo Faarfataa Mulqarrattaan jedhama. Maqaan koo Muuziqeessaa Caalaa Darajjeen jedhama. Ani maqaan koo Faarfataa Olaaniif Qaadiin jedhama. Nagaa fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani Faarfataa Tafarii Qanaasaadha. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan Faarfataa Taakkalaa Farajaati. Har'a fuula keessan duratti waan baaneef Eebba faarfannaa obboleessa keenya Faarfataa Malkaamuu Kumarraa. Ji'a Arfaffaa gaafa guyyaa 13-14 bara 2016 Guyyaa sagantichaa muuddee ji'a Arfaffaa guyyaa 13-14. Isinis haalaaf yeroo keessan mijeeffattanii Bakkaaf yeroo jedhametti akka argamtan. Jaalala Waaqayyoon hundumti keessan affeeramtanii. Wangeela Dhafurtuun Jireenya. Wangeela Dhafurtuun Jireenya. Wangeela Dhafurtuun Jireenya. Waldaa Rehooboot magaalaa Baakkootti ni eebbifama. Nagaa faraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan Faarfataa Malkaamuu Kumarraan jedhama. Bakkaaf yeroo jedhame kanatti hundumti keessan iyyuu affeeramtaniittu akka irraa nafne eebbifama.